يلا بالبلكي ماشي Atis jabat. جابت كنتو متانك ergitan warri kun warra maatii barritti waakkate warra maatii barritti waakkate kan namni tokko iyyuu bira hin jirre kunoo ishee kanadha. Isheen kun abbaas haadhas firas hammammaatti ittiin argitti. Maqaan keenyu naan jette. Garuu bor akka isheen nama guddaa taatu moo abdii irraa qaba. Attam gootu ree fayyadamuuf nu fala qaba. Akka kanatti jirra. Nuyi har'a homaayyuu hin goone wanta daara baasuudha moo gurraachis miidiyaa irratti attamteettanii maraachaa ooltan kunoo laakkeettiidhaatiin jira ammaaf akkooyyeen isaas dhufteetti hunduma isaanii keessaati ati mana kee as butatte kiraayeen manaaf gargaara. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu fayyaa keessanii ani nagaa qaba alhamdulillah. Isin akkam jirtu bakkuma jirtanitti akkasin nagaa taatanii uffannaa keessan adiidhaan iyyuu argaa jira. Ammallee gammadaan jiraata Oromoo darbee jechuudha. Ijoolleen niin gadda viidiyoo irratti waraabe sana akkoon isaanii akkuma argitanii akkaawuntii banatanii qabu. Ijoollee kana bira dhaabbadhaa jajjabeessaa guddifadhaa isiniin jedha. Yoo isin jajjabeessitan malee ijoolleen kun iddoon taanetti kufanii hafu. Ammallee buufata konkolaataa keessa jiru. Maaliif yoo namni gargaaru hin jiraanne yoo namni jabaadhu sitti hin dhaga'aminii ittiin jedhu bira hin jiraanne ijoolleen kun maal ta'u beektu? Maali isiniin jedhu hin beektu ijoollee buufata konkolaataa keessa jiran. Adaba dhabuu, karaa malee guddatu, bakka hin taanetti kufanii hafu. Sanaafiyyuu akka ijoollee Oromootti akka ijoollee Oromoo safuu beektutti akka isaan guddataniif akka isaan waa'ee haadha isaanii abbaa isaanii illee hin yaadne edaanuun Oromoo hammana kana qabnaayi nama nu gargaaru nama nu jaallatu nama nuuf yaadu hin qabnaa jedhanii akka ittiin dhaga'amneef akka isaan bu'aa hin hafneef akka isaan karaa ilaalaa hin hafneef bira dhaabaddaa jajjabeessaa. Achumarraan waa tokkoon isiniin jedha ijoollee Oromoo amman beeku garuu nama beeku haasa'amni gadi ba'ee miidiyaarra natti fakkaata akka yaada kootiitti. Wal qeequu dura quba walitti qabuu dura koomentii jala yaatanii waa namaan jechuu dura tokkummaa ga'ee san cimsaa. Ituu isin tokko taataniiti har'a warri duushuun gadi yaate wayyaa gurraachaan nurratti foorichaan ooltu. Maaliif ree? Isa jibbitanis jaalladhaa meesi. Isa jibbitanis diina duukaan jibbinaa jaalladhaan yeroo diinni jibbu isin immoo jaalladhaa itti agarsiisa. Lakki nuun hin jaallanne inni kan keenyadha. Nurraa citee bu'ee qubinni kuni madaada jedhee isa kana kutee hin gatu walitti jiran dhukkuba waan ta'eef isa sanallee nan jaalladha. Wamaan goonennu jabaadhati jedhaati bira dhaabadhaa wal jajjabeessaa. Akkasittiiniti Oromoon laga ce'a tokko ta'a malee inni kan keenya miti. Inni kun kan keenya miti. Inni akkas godhe sana godhe hin jedhin jajjabeessi ishee isa jala jirtu akka inni karaa gaariirraa dabu akka isheen hin goonee fi yoo ati isa jabeessite innillee ishee isa jala jirtu sana lakki akkan jedhetti buluu qabda jedheeni isheellee adabatti godha jechuudha. Isiniif gala jedhee yaada qola baasuun hin barbaachisu boqqolloorraa qola quncisu malee oduurraa qola hin quncisanii sanaafiyyuu jechuudha. Ijoollee kana karaa akkaawuntii kana gargaaraanii jajjabeessanii bira dhaabbadhaa wanta qabdaniin isiniin jedha. Oromoo fuulduratti wanta qabdan qabaddaati. Adiidhuma uffadhaa, adiidhuma dubbadhaa, adiidhuma nyaadhaa boyoomiyyuu. Imimmaan gurraachaan buusinaasin adii malee. Assalaamu alaikum.